Okay. Gaaffiin sagalaffaadha. The present age of Samira and Aisha in ratio isaanii 5 fi 4 respectively wal duraa duubaan. There is 3 years hence waggaa sadii booda the ratio of their age will become 11 respectively tartiiban wal duraa duubaan. Kana jechuun amma umriin isaanii ratioodhaan jechuudha. Ratio 5 fi 4 kana jechuun 5 baay'isuu x yookaan ammoo 4 baay'isuu x jechuudha. Ratio gisee kan 5 cinaa waatu jira jechuudha. 4 cinaas waatu jira respectively gisee ratio kan. Amma immoo garuu waggaa sadii booda ratioon isaanii 11 dhufaa jenna. Kana jechuun umriin Aishaa yookaan ammoo eejiin umriin amma Aishaadha meeqaan? Okay, A 24 B 27 C 40 D ammoo ibsuu hin dandeenyu jaa in none of the above jaa. Kana jechuun ratio jechuun gaafa jennu akkana jechuun 5x jechuun kana jechuun 5x gisee 5 akkana 4 jennu. Kanaafuu x 5 kana bira waatu jira jechuudha. 5x fi 4x jennaa jechuudha. 4x jenna. 4x jenna maaliif jennaan ratioodhaan gisee kan garuu ammoo ratioon isaanii fuula dura waggaa sadii booda meeqa ta'anii waggaa sadii booda meeqa ta'a 11 jenna. Kanaafuu ratioon isaanii respectively jaa. Kana jechuun ratioon Aishaa 4 yoo 5 yoo ta'e Samiraa 5 yoo ta'e waggaa sadii booda meeqa taate ratioon Samiraa 11. Ammallee Aishaan waggaa 4 yoo taate waggaa sadii booda ratioon isii meeqa jechuudha 9 jechuudha. Kanaafuu bifa saniin hojjechuu dandeenya jechuudha. Okay. Samiraa fi Aishaan kana jechuun the present age of Samira and Aisha be 5x years and 4x years respectively. Kanaafuu umrii isaanii 5x gisee kun ida'uu sadii wal qixa kaniif Samira 11 ta'a waggaa sadii booda. Akkasumallee kaniif Aishaadha 4dha. Amma immoo garuu waggaa sadii booda meeqa ta'a 9 dhufaa jiru. Kanaafuu cross goonee waliin baay'isuu dandeenya yookaan immoo simultaneously baay'isuu dandeenya. Kana jechuun cross innaa waliin goonee baay'isnu kana gisee waliin goonee kana jechuun 9 bifa kanaan dalaguu dandeenya jechuudha. Kanaafuu egaa nu dhufe macarrashaarra wanni nuti argannu 33 irra 27 ta'e. Kana jechuun averageen Aishaadha takka ammoo umriin isiidha 6 jechuudha. Aishaan present age kana jechuun respectively eega jenne kana jechuun 5x dha jennee meeqanii Samiraa akka jenne garuu Aishaan ammoo meeqa jenne 4x. Kanaafuu meeqa nu dhufe x asitti anu kan 4 baay'isuu meeqaati jechuudha. 4 baay'isuu meeqaati 6 jechuudha. Kanaafuu meeqa jechuudha 24 dhufaa jechuudha. Kanaafuu umriin isii meeqa jechuudha. Kana Aishaadha amma 24 waggaa meeqa waggaa sadii booda jechuudha. Waggaa sadii booda umrii isii meeqa ta'a 24 ta'a jechuudha. Okay, bifa kanaan dalaguu dandeenya jechuudha. Okay. Gaaffiin kurnaffaadha. The bankers discount on bill due 4 months is hence at 50% in birr is birr of 420. The true discount kana jechuun discountii tokko oomisha tokko gisee gurguran kan biilii kan namni keessatti ji'a 4 keessatti discountii parsantaa 15 yoo godhan kana jechuun birriin isaa parsantii 420 ta'e true discountiin isaa meeqaa jenna. Kana jechuun A 400 B 360 C 480 D immoo 320. Kana jechuun true discountiin formulaan isaa baankii discountii baay'isuu 100 hiruu waan handarratti ida'uu R times it. Kana jechuun gaafa waggaa tokko keessatti 4 months yoo jedhe kana jechuun waggaa tokko keessatti ji'a 4 waan ta'eef waggaatiin baay'inaan takka 4 irra 12 goona jechuudha. Kana jechuun 1/3 ta'a jechuudha. Bifa sanii hubachuun 50 akkana ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafas dhufnu maal goona baankii discountiin keenya 420 ida'uu baay'isuu ennaan 100 formuluma kana hedduma kana galchina. Irri maal jechuun rate jechuun percentage jechuudha. Kana jechuun 0.15 jechuudha baay'isuu takka irra sadaffaa goona jechuudha. Bifa sanii yoo goone kanaafuu discountiin keenya meeqa true discountiin keenya meeqa ta'a jechuudha 400 ta'a jechuudha. Deebisaan aataati. Okay, gaaffiin 11ffaa from the group of 7 men and 6 women 5 persons are to be selected to form of a committee so that at least 3 men are on the committees. In how many way can it be done? Kana jechuun komitee mana barumsaa taatee yookaan guruupii wayii keessatti komitee dhaabuu barbaadanii komiteen kun miseensa nama 5 of keessaa qabaatti. Kana jechuun yoo xiqqaate komitee nama 5 kana keessa dhiirti nama 3 ta'uu qabdi. Miiji yoo xiqqaate dhiirti at least yoo xiqqaate nama 3 ta'uu qabdi yookaan 3 ol ta'uu qabdi jechuudha. Dubartiin akkuma jirutti garuu immoo miseensonni nuti guruupii nuti qabnu guruupii takka keessaa nama dhiira 7 fi dubartii 6 qabna. Kanaafuu komiteen nama meeqa fuuti nama 5 jechuudha. Kanaafuu how many way karaa meeqaan ta'in probability karaa meeqaatiin dhiirti 3 filatamuudhaaf kun ta'uudhaaf carraa jiraa je. A 564 B immoo 675 C 735 D immoo 756 D immoo E none of the above. Kanaafuu how many way kan jedhu fakkeenyaaf
fakkeenya fudhannee at least jennee komiteen kun komiteen qabnu kun dirqama nama 5 fuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti mee yoo ilaalle nama 5 yoo fudha at least sirii jedheemi akkee. Kana jechuun yoo tokkoffaa irratti dhiirti meenii saditee kattee aanu dubartoonni meeqa jechuudha wumanii meeqa jechuudha. Kanaafuu lama ta'a jechuudha maali komiteen 5. Okay. At least jennee okay. At least jennee inni lammaffaadha sadii gayyoo ta'e sun ta'u. Sadii ol yoo ta'e amma fakkeenyaaf sadii ol yoo ta'e dubartoonni dabaliin ta'u jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaadha akkam goona dhiira 4 dubartii takka kennan. Kanaafuu dhiirti yoo xiqqaate kanaafuu isii walitti daadamee 5 dhufa jechuudha. Inni sadaffaadha carraan jiru dhiira 5 inni sadaffaa dhiira 5 dubartooti 0 dha jechuudha. Kana jechuun gaafa san komiteen nama 5 ta'a. Kanaaf atleast maaliif jennaan nama fakkeenyaaf kan jalqabaa irratti dhiira 3 fi dubartii 2 ennemi okay dubartii 3 yoo goone asi dhiira 2 yoo taate kan ulaagaa dhiiraa dhiirtii yoo xiqqaate 3 ta'e ta'uu qabeenne cabsinee jira asirratti jechuudha. Kanaafuu immoo garuu yoonii fi seerri kun cabee jira jechuudha. Ammallee yoonii fi jechuudha dhiiruma 3 goone dubartii 3 goone ammallee lakkoofsi dubartii 6 ta'ee jira komitee kanaafuu hundee jechuudha. Kanaafuu maal goona bifa kanaan combination daleenee jechuudha. Okay combination gaafa daleenu carraan jiru dhiira 3 fi dubartii 2 akkasumallee akkuma jalqaba irratti dhiira 4 fi dubartii takka akkanuma dhiiruma 5 qofa jechuudha. Carraa sadiin kanaa jira. Garuu immoo in how many way waan nun jeef combination dalaguun dirqama jechuudha. 7 combination of 3 kana jechuun dhiira 3 baay'isuu dubartoota 6 keessaa dubartoota meeqa jechuudha. Dubartoota 6 keessaa dubartoota 2 jechuudha. Kanaafuu 6 women asii qabna waan ta'eef idoo wennaan ammallee dhiira 7 keessaa combination dhiira miseensa 7 4 akkasumallee dhiira 6 dubartii 6 keessaa dhiira takka dubartii takka akkasumallee dhiira 7 keessaa dhiira 5 combination bifa kana goonee formulaa kana fayyadamnee dalaguun ta'e. Kana jechuun 7 6 7 7 kan jedhu maal goona kan wal fakkaatu waliif finna kan wal hin fakkaanne jala gabuusne jechuudha. Fakkeenyaaf 7 baay'isuu 6 ida'uu nama baay'isuu ammallee kan itti aanu meeqa 5 jechuudha. Bifa saniin gaafa daleenee combination meeqa nu dhufa walumaa gala formulaa kanaan gisee daleedanii 750 jechuudha. Karaalee meeqaanii probabilitiin kun ta'uu danda'a karaa meeqaan dhiirti karaa meeqaanii wanni kun uumamuu danda'a karaa 756 kanaafuu deebisaan D taate jechuudha. Okay gaafiin 12ffaa an accurate clock sa'aatiin show 8 o'clock in the morning ganama irratti maal nu garsiisa sa'aatii meeqa sa'aatii 8 morning irra nu garsiisa. Through how many degree will be our handed rotate when o'clock show 2 o'clock in the afternoon. Kana jechuun sa'aatii booda sa'aatii 8 ture ganama ture garuu immoo sa'aatii afternoonitti o'clock 2 degree meeqaan tam rotate godhee gargara. Kana jechuun guyyaan tokko jechuun digirii 360 yookaan ta'u taate kana jechuun walakkaa isaa irratti eeganuu dhufee digirii 360 2 o'clock afternoon gisee ta'e meeqaan kana jechuun 360 kan 2 o'clock afternoon yoo ta'e kana lamaa firtu jechuudha. Kanaafuu meeqa jechuun qallaan no baqa 360 hiruu lamaa gisee goonee jechuudha 180 dhufa jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal nu dhufa 180. Aangiliin tokkorra jechuudha guyyaan tokko guyyaan tokko sa'aatiin 12 yoo qabaate akka keenyatti jechuun 360 digirii naannawaa jechuudha. Kana jechuun sa'aatii amma fakkeenya sa'aatii kanatti goone sa'aatii keenya bifa kanaan kakaafnu taate kanaan kanatan walakkaa irra goone sa'aatiin kun asii kee akkana naannee hamma asii deebuutti sa'aatii 12 sa'a takka sa'a 2 sa'a 3 sa'a 4 jennee akka tilakaafnu beekna. Amma galgala gisee sa'a takka ta'e sa'a takka inni zaabbanna akka keenyatti. Kanaafuu jechuun gisee akkasiin naannee asii deebu digirii 360 yoo ta'e sa'aatii booda gisee ta'u walakkaa isaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatiin jaameeqa jechuun digirii 300 fi digirii 100 fi 80 dhufaa jechuudha. Deebisaan maal taati D taate jechuudha. Okay gaafiin 13ffaadha gaafuma jalqabaatti wajjin baay'ee walitti dhiyoodha. Garuu ganama 0 irraa yoo kan kaanu taate garuu amma immoo eegas booda eega deeme sa'aatii 5 fi kana jechuun by 10 minute past 5 jechuun kana jechuun sa'aatii 5 fi daqiiqaa meeqa jechuudha 10 jechuudha. A hour handed turned into the right yoo kaniif akkana kaniif turn suru kan ta'u taate kanaafuu teenii kana wanti bakka jalqaba irra jiru sanirraa daqiiqaan kun aangilii isaa meeqa inni kan laallaa jechuudha. Kana jechuun okay kana jechuun amma fakkeenyaaf sa'aatiin 12 digirii 360 yoo ta'e sa'aatiin 12 digirii 360 yoo ta'e sa'aatiin 12 digirii 360 yoo ta'e sa'aatiin 5 daqiiqaan kun digirii meeqa jechuudha. Gabaabumatti jechuudha sa'aatiin 12 digirii 360 yoo ta'e
sa'aatiin 12 digirii 360 ta'e sa'aatiin 5 fi daqiiqaan 10 digirii meeqa kan jiru jechuudha. Ilaallaa jechuudha. Kana gabaabumatti jechuudha. Okay. Kana jechuun sa'aatiin 12 kuni digirii 360 hojii gizee goone kana jechuun sa'aatiin tokko jechuun digirii 30 taate jechuudha. Digirii 30 taate. Egaa sa'aatiin tokko digirii 30 taate. Okay. Daqiiqaa kurnan kana karaa sa'aatii jijjiiruu qabna. Fakkeenyaaf maaliif jennaan daqiiqaa kurnan kana sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 yoo ta'e sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 yoo ta'e daqiiqaan 60 sa'aatii meeqa jechuudha. Cross goote jechuudha. Kana jechuun 1/6 ta'a jechuudha. Kana jechuun 1/6 nu dhufa jechuudha. 1/6 nu dhufe jechuun sa'aatii keenya 1/6 nu dhufe jechuudha. Kana jechuun 1/6 eega nu dhufe 1/6 0.1 kana jechuun 5 tuqaa takka jahana akkana dhufa. Approximately akkasumatti fakkaata. Gaafa kaalkulee goonee ilaallu takka hiruu 6 jechuun akkasuma kana jechuun eega kana takka tuqaa 6 baay'isuu jettanii kana jechuun gabaabsinee yoo ilaalle takka sa'aatiin takka digirii 30 yoo ta'e sa'aatiin 5 tuqaa takka 6 meeqa ta'a jennee ilaalla. Cross goona. Kanaafuu 5 tuqaa takka 6 kanaafuu jechuun 5 tuqaa takka 6 baay'isuu 30 digirii yoo goone kanaafuu 155 dhufa jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati? C taati jechuudha gabaabsinutti. Namoonni bifa kanaan illee yoo daleedanii argachuu dandeessan jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Deebisaan keenya maal taati? C taati jechuudha. Okay. Gaafiin 14ffaa a sum of money at simple interest amount is amount to be 815 in 3 years and to be 854 in 4 year ber the sum jechuun kana jechuun principal the sum gizee hedduu gizee gaafatu principal jechuun principal kana jechuun simple interest formulaan isaa simple interest formulaan isaa simple interest walqixxatan maal ta'a principalii baay'isuu reetii baay'isuu times jechuudha. Kanaafuu kan nu gaafataa jiru sum gaafa jedhu maali principalii jalqabaata jechuudha. Kana jechuun waggaa jalqabaa irratti 815 arganne jechuudha. Waggaa gootti aanan keessa immoo 850 fidde. Kanaafuu maal godhuu qabna simple interest baasuudhaaf 854 815 gizee goone meeqa nu dhufa 39 itiin akkasina fakkaata jechuudha. Waggoota kana keessa garaagarummaan isaa meeqa jechuudha 50 meeqa jechuudha 39 jechuudha. Okay. Ammoo garuu gaafiin kan nu gaafate waggoota 3 keessa jira in 3 years waggaa 3 keessatti 815 waggaa 4ffaa keessatti immoo meeqa 454 nu fidu meeqaa je. Kanaafuu jechuun meeqa goona 39 baay'isuu meeqaati 39 keenya kana baay'isuu 3 goona jechuudha. 39 baay'isuu 3 gaafa goone meeqa nu dhufa 39 baay'isuu 117 jechuudha. Kanaafuu waggaa 4ffaa bira qaqqabuudhaaf jechuudha. Waggaa 4ffaa kan dhaqqabu dhibba meeqa jechuudha. Waggaa 4ffaa bira 815 waan ta'eef kan waggaatti aanu irraa hir'isuu qabna jechuudha. Kanaafuu 117 gizee irraa hir'isne meeqa nu dhufa deebisaan gaafii keenya dhibba kanaafuu deebisaan gaafii keenya 698 dhufa jechuudha. Kanaafuu principaliin keenya waggaa 4ffaadhaa meeqa jechuudha 698 jechuudha. Principaliin keenya garaagarummaan isaa jechuudha. Kaniifi waggaa 4ffaatti waggaa 3ffaattis kan maaliif jennaan reetii intarastii nuun keenya amma intarastii qabaanne salphatti dabaasuu dandeenya jechuudha. Principalii garuu 815 kana principalii isaan nu gaafate. Kanaafuu 698 jechuudha. Waggaa 3ffaatti waggaa 4ffaatti amma waggaa 4 kan ture. Kanaaf kaakulee guutuu ilaaluu dandeessan jechuudha. 698 jechuudha. Baay'isuu times baay'isuu reetii yoo gootanii nu dhufuu danda'a bifa kana. Kanaafuu deebisaan maal taati? C taati jechuudha. Okay. Gaafiin 15ffaa a can do a work in 50 days can do a work in 15 days B is in 20 days. If they work on it together for 4 years, then the fraction of the work that is left is dash. Kana jechuun een jechuun een hojii takka dalaguudhaaf hojii takka dalaguudhaaf meeqa jennee een hojii takka dalaguuf guyyoota 15 itti fudhatan. Kana jechuun guyyaa 15 yoo itti fudhate biin ammoo garuu hojii takka dalaguudhaaf guyyoota meeqa itti fudhatan hojii takka dalaguu guyyaa 20 itti fudhate hojii kana xumuu kana jechuun isaan kun jechuunii fi carraa waliin dalaguu kan guyyaa 4 qabaatan guyyaan hojii isaanirraa hojii isaanii xumuruudhaaf hafe guyyaa meeqa kana jechuun guyyaan isaanirraa guyyaa meeqa je een takkarraa 4ffaa biin takkarraa 10ffaa siin ammoo 7rraa 15ffaa diin ammoo 8rraa 15 jechuudha. Okay gaafa guyyoota isaanii kan adda baafannu kana jechuun A fi B yoo waliin dalagan jechuun isaan lamaan yoo walitti dabalee jechuun
takkarra 15ffaa ida'u takkarra 20ffaa yoo inni meeqan dhufa torbarra 60ffaadhaan nu dhufa jechuudha. Torbarra 60ffaa nu dhufa jechuudha. Kana jechuun A plus B equals to 4 yoo kaniif garuu guyyaa 4 yoo kan waliin dalagan taate A fi B yoo waliin dalagan torba tuqaa humniti isaanii takkamoo effartiin isaanii torba tuqaa 60 ta'e yoo kan isaan lamaan kan waliin dalagan taate guyyoota 4 jechuudha. Guyyaa 4 yoo waliin dalagan guyyaa tokkotti meeqa humniti isaanii torbarra 60ffaa ta'e baay'isuu 4 goone jechuudha. Kana jechuun torbarra 15ffaa nu dhufa jechuudha. Kan dhufe jechuudha baay'isuu 4 gaafa goone jechuudha. Humniti isaanii guyyaa tokko waliin guyyaa 4 yoo waliin dalagan. Kana jechuun guyyaa tokko keessatti hojii xumuruu waan hin dandeenye kanaaf guyyaa tokko keessatti yoo hanga fayyadaman taate hammam takkaan nuuf kan jiru guyyaa hojii takka xumuruudhaaf yoo kaniif torbarra 15 itti fudhatu taate guyyaa hojii takka san osoo xumuree kaafan taate kana jechuun torbarra 15 gizee takkarraa irra sunu meeqa nu dhufa jechuudha 8irra 15 nu dhufa jechuudha isa kana nu dhufa jechuudha. Kanaafuu deebisaan meeqa taati D taate jechuudha. Remaining working day jechuudha maaliif jennaan guyyoonni isaan dalagu qabu hojii takka xumuruudhaaf guyyaa 15 yoo itti fudhate biilleen immoo guyyaa 20 itti fudhate guyyaan isaan waliin dalagan guyyaa 4 qofa ta'e guyyaa meeqa jechuudha 8irra 15tu lafatti hojii san dalaganii xumuruudhaaf jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taate D taate jechuudha. Okay gaafiin 15ffaa self testidha. Kana jechuun gaafii baay'ee qal'aadhaa fi bifa ammummaa reefu daleenee keessaan wal fakkaatu simple interestidha kunillee kanaafuu barre comment jala naa kaa deebisaan A moo B moo C moo D kan jedhu deebisaa gara naa kaa'edha. Kanarraa kanuma asirra raawwannu ta'a waan nu daawwattaniif galatooma. Gaafilee quantitative partii taate comment description jalaan isinii kaa gaafii kanammoo bifa PDF yoo barbaaddanii Telegram channel Fataa Tutorial join godhaadha achi argachuu dandeessu. Kanarraa kanumaan raawwanna galatoomaadha nagaatti.